Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baga jala bultii ayyaana bara 2014 geessan isiniin jedhaa. Gooftaatti kan jaalatamtan bahaaf lixa kaabaaf kibba biyya keessaa biyya alaa kan jirtan amantoonni Waaqayyoo maatii Waaqaa hundumtu nagaa keessanii jirtu nagumaa. Ani nagaa obboleessi keessan Waaqayyoof galanna ta'u. Ijji koo fagoo laala. Ijji koo fagoo laala. Sagalee Waaqayyoon dubbisa kaneen Waaqayyo inni Qiroosiin moosise Qiroosa balafa irraa harka isaa jala akka galfatuuf moototas mi'a waraanaa akka hiikkachiisuuf harka isaa mirgaa qabee isa nan gargaara. Balbaloonni biyya garagaraatti geessan isaaf hin banamu. Karraawwan mandarootatti galchanis isattiin cufaman jedha. Qiroosiin immoo ani si dura adeemee isa ol ka'e hundumaa gannan deebisa. Balbaloota sibiila boorajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Danqaraa sibiilaas nan urreessa. Ani qabeenya iddoo dukkanaa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhoksatti walitti qabames harka kee keessa nan buusa. Harka kee keessa nan buusa. Yommuu sati ani gooftaa kan ta'e maqaa keetiin kanan si waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu kanaan hin beektaa jedhe. Haleluuyaa. Mata duree gabaabaa Waaqayyo si dura bu'ee adeema hin dubbadha. Waaqayyo si dura bu'ee adeema. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 1-3 dubbifadha. Waaqayyo Qiroosiin ani si dura adeemee isa ol jedhe hundumaa gadi nan qabaatti jedhe. Danqaraa sibiila boorajjii irraa hojjetaman nan caccabsa jedhe Waaqayyo. Haleluuyaa. Danqaraa sibiila boorajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Ani si dura adeemee isa ol ka'e hundumaa gadi nan qabaa. Haleluuyaa. Si dura adeema Waaqayyo inni godhe yookaan Waaqayyo si dura adeema. Yoo Waaqayyo nama dura adeemu fakkeenyaaf namni tokko gaafa isin dura adeemu wanta isin hin argin tokko nama sanatu isin dura arga. Sababiin isaa isin dura deemaa jira waan ta'eef waan namni isin dura deemu wanta inni argu teellaa dhuftanii booda dhuftanii agartu. Ana Waaqayyo ergaan asinii qabu Waaqayyo si dura adeeman jedhe. Erga Waaqayyo si dura adeeme erga Waaqayyo si dura adeeme ati deemsan dadhabdu. Sababiin isaa karaa inni bu'e irra gaafa deemtu karaa Waaqayyo irra ba'ee galaanni gaarri bu'aa ba'een hundumtu gadi jedha. Waaqayyoonni Qiroosiin moosisee Qiroos harka isaa mirgaa qabee isa nan gargaara. Danqaraa sibiila boorajjii dura keetii nan urreessa. Karaan gara biyya garagaraatti geessu sitti banama jedhee Waaqayyo Qiroosiin. Qiroos ormaa Qiroos warra ormaa keessan Israa'el keessa miti. Qiroos Waaqayyoon hin beeku. Qiroos Waaqayyoon hin beeku. Garuu maal godhe Qiroos? Waaqayyotu Qiroosiin barbaade in waame. Yoo ati ana beekuu baatte yaa Qiroos Israa'el isa ani foodheef jedheen sin hidhachiisa. Hidhanneerra warra jedhaman nan hiikkachiisani Waaqayyo. Bara kana ergaan isinii qaba, sagaleen isinii qaba. Waaqayyo hidhannoo guddaa si hidhachiisa. Isa hidhadheera jedhee saba Waaqayyo rakkisu hiikkachiisa Waaqayyo. Halleluuyaa. Nuyi kan hidhanne humna gaararraa hidhanne addunyaa kana bituu kan danda'u. Biyya lafaa kana bituu kan danda'u humna gaararraa hidhanne. Biyyi lafaa hidhannoon isaa hin ciccita. Biyyi lafaa hidhannoon isaa irraacha. Inni aniifati hidhannee baane humna hafuura qulqulluu hamma mootummaa Waaqayyootti nu wajjiniin deema. Maal nu hidhachiise Waaqayyo? Niwukileerii miti kan Waaqayyo nu hidhachiise. Taankii miti kan Waaqayyo nu hidhachiise. Maatirayyaasii miti kan Waaqayyo nu hidhachiise. Waaqayyo humna hafuura qulqulluu nu hidhachiise. Humna hafuura qulqulluu Waaqayyo nu hidhachiise. Kanaan asteenya Awurooppaarraa, Ameerikaarraa, Awustiriyaarraa, Eeshiyaarraa diiga biyyoo inni hin diigama. Humna hafuura qulqulluu hojii hojjeta. Kanaaf Qiroosiin sin hidhachiisa jedhe Waaqayyo. Amma waan isinii timu barbaada. Waaqayyo si dura bu'ee adeema. Barri atitti deemaa jirtu guyyaan yeroon waan namatti dukkana ta'u fidee dhufuu danda'a. Sitti dukkana hin ta'u garuu sababii isaa Waaqayyo dura kee bu'ee adeemaa jira waan ta'eef wanti sitti dhufuu malaa jalqaba Waaqayyotti waan dhufu Waaqayyo haala sana hundumaa sirreessee sitti dabarsa. Ameen. Haleluuyaa. Bara keessa waan baay'eetu ka'ee dhaloota naasisa. Nama naasisa. Nama urgufa. Nama sodaachisa. Fakkeenyaaf baroota darban kana namni baay'ee raafame urgufame sodaate
koronaan gaafa gara biyya keenya kana dhufte. Nu garuu humni nu hidhannee baane Yesuus maqaan Yesuus hafuurri qulqulluun humna oliiti addunyaa kana al tokko fedhee afuufee balleessuu danda'a hafuurri qulqulluun. Waaqayyo si dura bu'a. Karaan ati itti baranatti deemtu. Deemsa ati baranatti deemtu. Deemsa qofaa jireenya qofaa haalaan qofaa ta'uu kee si baaseera Waaqayyo dura kee bu'ee adeema Waaqayyo fiisa. Gaa'ela keetti, milkaa'ina keetti, tajaajila keetti, barumsa keetti, hojii keetti isa baranaa Waaqayyo dura kee darbeera. Dura kee darbeera Waaqayyo. Dura kee bu'ee Waaqayyo Qiroosin. Waaqayyoon immoo Qiroosin akkaneen ani si duran adeema. Si duran adeema. Deemsaaf bara kana kaayeffattanii sodaachaa kan jirtanii sodaatina ergaan isinii qaba. Waaqayyo si dura adeema. Si dura adeema Waaqayyo. Wanti ati yaalaa jirtu kaan keessa biyya geeddarachuuf iddoo garaagaraa godhaaf yaaliin isin gochaa jirta yookaan deemsaaf kaara bu'aaf waan isin yaadaa karoorsaa jirtan Waaqayyo akkasiin milkeessuun isinitti maal. Waaqayyo si dura bu'asee milkeessa. Hin sodaatin hin milkoofta maqaa Yesuusiin. Waaqayyo na dura bu'eera dhaabbadha fudhatte. Waaqayyo na dura bu'eera. Waaqayyo na dura bu'eera. Waaqayyo na dura deema. Waaqayyo na dura deema. Ameen. Haleluuyaa. Israa'el dura bu'ee deeme Waaqayyo. Galaanni diimaan Israa'el dura hidhame. Yerikoon Israa'el dura injijjige. Warri Aanaaq ilmaan Heetotaa Yibuusonni Firiizonni Israa'eelota duukaa dura dhaabachuu hin dandeenye. Iyyaasuun boqonnaa tokko lakkoofsa 5 bara jireenya kee hundumaatti namni dura dhaabachuu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Haleluuyaa. Heera gararraa qabna nuyi wangeelan seerra addunyaa kana wangeela kana karaa dhaabsisuu hin danda'u. Mootonni addunyaa kanaa gurguddoonni addunyaa kanaa isa nuuf dubbatu Waaqayyoon afaan qabachiisuu hin danda'an. Waaqayyo garuu haala hundumaa afaan qabachiisuu danda'a. Isa nu duukaa bu'ee deema bakka. Haleluuyaa. Waaqayyo wajjin deemna. Dura keenya bu'eera Waaqayyo. Ameen. Dura kee bu'eera Waaqayyo. In sodaatiin Waaqayyo si dura darbeera. Dubbadhaaf irratti Waaqayyo na dura deema jedha. Na dura deema jedha. Karaa Waaqayyo nama dura deemu dhumni isaa milkaa'ina guddina eebba jireenya milkaa'ina of keessaa qaba malee du'aan qabu badiisa hin qabu. Sababiin isaa inni dura kee deemu Yesuus karaa sii qajeelcha. Yohaannis 10 akkanedha. Ani gara abbaan dhaqaale Yesuus aqee iddoo isinii qopheessa. Anatti amanaa abbaa kootti amanaa mana abbaa koo iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Maal godhe nu dura gara abbaatti ol ba'ee dura iddoo nu qopheessuu dhaqe. Yeroo hundumaa gooftaan nu dura bu'ee karaa nu qajeelchu karaa nu agarsiisuu qabna. Geggeessitoonni yookaan tiksoonni maal godhu? Warri hoolaa tiksan yookaan horii tiksan booda bu'anii qacceedhaan garafu. Akka tiksitoota warra Israa'elitti garuu namni hoolaa tiksu tokko hoolaa dura bu'ee deema. Hoolonni immoo booda bu'anii isa duukaa bu'anii deemu. Yesuus dura kee bu'eera. Haleluuyaa. Hoolichi fayyinaa hoolichi nagaa Yesuus dura kee bu'eera. Isa laaltee deemuun sinni. Isa laaltee karaan si harkaan badu. Baay'een isin kabaja isin jaalladha Yesuus sin dura darbeera. Kanaaf isiniin kadhadha yeroo kana. Biyyaaf lafa sin jirtanitti yeroo kanaa kaasee daqiiqaa ammaa kanaa kaasee miraakilii harka Waaqayyootiin isiniif haa ta'u. Dinqiin isiniif haa ta'u. Wanti hin jirre isiniif haa jiraatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin immin danda'amne siif haa danda'amu. Wanti hin jirre siif haa jiraatu. Ta'uu dadhabe kana jettu har'aa kaasee akka ati taatu sirratti dubbadheeraan. Waajjira Waaqayyoo keessa hin jiru kan jedhamu hin jiru. Hin danda'amu kan jedhamu hin jiru. Waajjira Waaqayyootti gaafa seentu hundumtu hin danda'ama. Hin jira kan jedhu jira addunyaa afuraaki addunyaa Waaqayyoo keessa. Haleluuyaa. Lafa amma jirtu kaatee nama guddaa ta'uu dandeessa Waaqayyo dura kee darbeera. Ani sirratti dubbadheera wanti an harka kee jira bor harka kee jira. Dubbadheera sirratti Yesuus dura kee bu'eera. Sina eebbisuu sinin jaalladha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. YouTube kun akkuma isin bira ga'e hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Comment godhaa. Subscribe gochuun ni sina. Subscribe gochuudhaan maatiin haa ta'u hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Baay'een isin kabaja isin jaalladha. Barichi bara eebbaa isiniif haa ta'u.